daawwattoota keenya qophii tokko daawwannee walitti deebineeti kan nuti jirru ammas egaa sirni keenya hin dhumne qophiilee hedduudha kan nuti duubaa qabnu waan ta'eef OBS daawwadhaa wantoota nama bashannansiisan guyyaa nama gammachiisan hedduu qabanneetu duubaa qabna. Egaa daree ani dhiyaanan dhiyeeffadhee fi bunni koos ga'ee jira waan ta'eef gara bunaatti as ceessu jedha. Egaa waa'ee masqalaati kanaa sa'a turre masqala gubuu deemtee hin beektuuti. Masqala gubuu deemeen beeku jechuun hin ulfaata. Gubuullee haa baadhu malee nan deemee nan laala sitti tola. Haalli naannoo sana jiru baay'ee si gammachiisa. Dhiira bichaatu guba yeroodha immoo dhiira bichaa bakka sanatti argama. Doontaan shamarran illee bakka sanatti argamuudhaan haala sana achitti ta'u sana hin ilaalu. Egaa sana achitti ta'u sunis baay'eedha kan inni nama hawwatu. Namoota hedduutu achitti argama waan ta'eef ibiddumti sunillee yeroo achitti qabsiifamee gara samiitti asiin olee boba'u keessa kee miira gammachuutu sitti dhaga'ama waan ta'eef deemee beeka. Egaa mee daree sin gaafadhaati yeroo baay'ee dhiirotatu guba waan ta'eef yeroo daamaraa gubatu muudannoo hin qabda akkamitti dabarsita? Ani daamaraa yeroo maatii biratti gubaa ture namoonni naannoo ani itti dhaladhee guddadhee akkuma siin jedhe bakka tokkotti wal ga'aniiti isaan daamaraa kan gubanii. Yeroo ijoollummaa kootti ture daamaraa kana anaafis hidhanii bakki geessan fagoo waan tureefi bakka sana geessuuf otoo deemuu bubbeetu jira qilleensatu jira galgala gubna waan ta'eef nu biratti akkuma siin jedhe galgala gubamaa qilleensi jira qilleensi suni qaanqee achirraa bubbu'u anumatti as qabaani gara qilleensa taa boba'u ani boba'uu isaa qofan laalee gara qilleensa tan qaba qilleensi qaanqee achirraa bubbu'u kan achirraa guggubataa isaa asnatti deebisaa ture ani hin argine baay'ee isaan argine jechuun gammachuudhuma keessa jira ibsuu koo ibidda sana laala malee qaanqeen irratti bubbu'u hin argine. Edaa qaanqeen irratti harca'u sun uffata koo gubaa ture. Katasaa immoo yeroo ayyaanaa gaa uffatni haaraan faasii bitama waan ta'eef uffata haaraa naa bitame itti agarsiifachuu uffadheen ibsaa gubuuf deemaa jira. Akka jirutti uffata kiyya irratti bubbu'aa ture. Na gubaallee ture ibiddichi achi keessaa amma dhaamutti na gubaa ture. Ani immoo waan ibsaa sana humna kooti olis waan ta'eef ibsaa sana baadhetuma iddoo sanaan ga'ee gubuu yaadaa jira malee ganama gaafan ka'ee uffata koo argu akka jirutti uffanni kiyya uratee qaanqeen sun gubbuubee uree lafa kaa'eera. Sana nan yaadadha. Akka biddi sun na gubaa ture yaadadheen jira. Biddi sun narra bubbu'uu isaa bariin jira ofirraa faa amma danda'e lolataan ture. Harka lama hangateetti fakkaatti baatta ibsa guddaadha kan isii hidhamu lafti isaa fageenya waan ta'eef amma achi ga'utti boba'ee akkasii alaan dhumnee fi ibsa guddisanii si hidhanii sana nan yaadadha. Sanaan alammoo guyyaa ibsaan edda raawwatameen booda mana namaarra deemtee sirbitu jira. Jechi sirbitaa hiriyoonni keenya guyyaa ayyaanaa sana mana namaarra deemanii halkanuma sanaan kan sirbantu jira. Nu bira inafin jedhanii na fuudhanii deemanii isaan ma wajjiniin sirbuu jalqabee sirbinee amma saatii halkan keessa saatii afuritti sirbinee sana booda nan dadhabanii manuma namaa geenyee ya dureessa koo argee maaloo argee ya dureessa koo argee jabbileen galtee argee utuma jennu an dadhabeera hirribni mana namaa jalatti hirkadhee hirriba keessaa fuudhe. Guyyaa masqalaati. Dadhabnee ragaa amma dhiichisaa oollee guyyaa daamaraatti naannofnee sirbineerra halkan amma saatii afuritti mana namaarra deemnee bakka ittiin isin ga'e halkan edda namni rafeeyyuu kaafneeti foollee kanatti sirbine jechaadha. Argee kanatti sirbinee maallaqa nuu kennanii jechuudha. Ani egaa waan saatiin hirribaa waan darbee fi waan sirbaa ooleefis dadhabee otuma argee jedhu mana namaa jalatti hirkadhee achumatti mugee ijoolleen maallaqa fudhatanii deemanii ani qophaa achi jalatti of argee dhumarra ijoolleen gaafa na barbaadan achi jala dhaabadheetiin mugame. Ijoolleen warra akkasitti duubatti hafu sana ammoo warri itti rurrukutanii itti gumeessan jiru isaan warri to'atan na arganii akkanachitti rafee baranii dhufanii na fuudhanii deemanii anaan gali qeetti na galchanii ati kana booda tajaajila hin qabdu bakka rafteetta.
kana booda waan nu tajaajilu miti jedhanii galii jedhanii garuu maallaqas nan dhoowwanne qixuma isaanii naa qoodanii sana nan yaadadha masqala irratti. Egaa mudannoo bareedaadha kanatti qabdu. Ayyaanni masqalaa dargaggootaaf keessattiyyuu shamarran alatti dargaggootaaf gammachuu guddaadha kan inni fidee dhufu. Akkuma tamma jettee mana namaarra deemanii sirbuun jira. Torban tokko torban lama yeroo hafu jala bultii isaa sirbuudhaan kan isaan ayyaana kana simatan. Egaa yeroo jala bultii sirban kana immoo maallaqa garaagaraa wantoota adda addaati kan kennamuu fi namni kanuma mana isaatii qabu kan isaanii kennu waan ta'eef mee maallaqa dargaggeessa sirba waan ta'eef yeroo foollee sirbaa yookaan immoo goobee sirbaa turteetti maallaqa walitti qabattee hanga kam argattee? Maallaqa xixiqqoodha yeroo sana maallaqa agas mara akka ammaa kanaa miti amma akka foollee magaalaa Finfinnee kana keessatti sirbanii birrii 1000 fuutu otoo hin taane birruma 10s birrii 20s birrii 50 fa'aa argattee naan immoo guddaadha akka 50 ilaalu. Jireenyi yeroo sana waan waggaa kudhan waan akkasii duraati yeroo sana gaa waan argatte kana walitti qabattee unuma re'ee tokko bitatta nama 10s nama 12 13 fa'aa ta'anii sirbina. Re'ee tokko sii bitti yookiin immoo waanuma ta'e oolaas hin bitatta. Yeroo ta'e egaa namoota harka qalleeyyii namoota waa qalachuu hin dandeenye fa'aa bira deemtee mana isaaniitti qalattee wajjin nyaattee dabarsita jechuudha. Yeroo tokko tokko immoo yoo namoonni nu keessa jabaan jiraatan namoonni gorora liqimsan yoo jiraatanii maallaqa kana hirachuu nu dhoowwanii namoota ittiin gargaaran iyyuu hin jira jechaadha. Yeroo hundumaa qalatta otoo hin taane yeroon itti namoota harka qalleeyyiidhaaf oolchan jira. Keessattiyyuu namoota harka qalleeyyii deeggaruun baay'ee bal'achaadha kan haala namatti toluun dargaggoonni deemanii sirbanii dhiichisanii maallaqa walitti qaban namoota rakkina garaagaraatiin rakkatan dhibee gurguddaadhaan illee dhukkubsatanii jiraniif kan isaan itti arjoomantu argaa jirra. Sun immoo waan baay'ee namatti toludha. Aadaan sun baratamee dhufeera jira amma ayyaanatti keessumaayyuu namoota gargaaruun warra harkaa hin qabne warra waa nyaachuu hin dandeenye aadaan sun amma baratamaa dhufuunsaa baay'ee namatti tola. Keessumaayyuu aadaa gaarii uummata keenyaa ta'uu waan qabudha. Uummata Oromoo keessatti immoo aadaan kun beekamaadha. Durumattuu iyyuu horii lama kan elmattu qabda taanaan ollaa keetii tokko kennitee tokko elmatta namni. Ayyaana immoo manni tokko quufee namni biraa beelaan qabu. Ayyaana sana yaadaa taa'uu waan baay'ee qooddattee fayyadamta. Dargaggeeyyiin amma jiranillee waan sanarratti baay'ee jabaataniiti kan isaan hojjechaa jiranii gara shamarraniitiin soorattee yeroo shinuu yookaan immoo qaamni sirbuudhaan maallaqa walitti qaban yeroo baay'ee namoota rakkatan kan isaan ittiin gargaaranii waan baay'ee namatti toludha. Ammas illee cimaatti fufaayinnaa egaa daree haasaa baay'isne qophii baay'ee qabna waan ta'eef daawwattoota keenya biraan qophii tokko haa geenyuu fi anaaf ati deebinee